Gaafa muummichi ministeeraa waanuma xinnoo bar waan guddaa miti bar gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Meeqa fuulduratti hin deebisan hin beenu gaaffiin Oromoo waan guddaan turre bar biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bar nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe yeetimmi walad tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beektaa. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Sagalee selman sagaltama kan koo qiraaciin darbu jettee adurreen sossobdes sossobuu baattes argaa jirra. Biyyattii kana keessatti mootummoota biyyattii kana bulchaa turan seenaanis isa ijaan argines akka Dr. Abiyyitti kadhate kan bulche ummata kana hin jiru. Isaaf hin taane